Yoo harka fuuni baga nagaan gara Dajuuteekitti deebitanii har'aa gaafiiwwan keessan komentoota sooshaal miidiyaawwan neetwoorkii keenya garaagaraa irraa na gaafachaa turtan more detail konseptii PHP maal akka ta'ee fi akkamitti PHP haala salphaa ta'een barachuu dandeenya hubachuu dandeenya kan jedhu gaafii yeroo baay'ee irra deddeebi'amee gaafatamaa ture waan ta'eef isa san haala salphaa ta'een akkamitti akka PHP barachuu dandeenya waliin ilaalla. Kanaaf hanga dhumaatti yoo na duukaa turtan PHP maal akka ta'e akkamitti PHP itti fayyadamna teknooloojiiwwan PHP keessatti beekuu qabnu maal akka fakkaatu bal'inaan waliin ilaalla. Kanaaf hanga dhumaatti na duukaa turaa isiniin jedhaa. Akkasuma immoo Dajuuteek subscribe gochuun dagatinaa YouTube channelii kan isa kan wantoota baay'ee developmentii wal qabatan afaan Oromootiin barachuu yoo barbaaddan subscribe gochuun dagatinaa akkasuma like share gochuus hin dagatinaa isiniin jedha. PHP jechuun haaluma salphaa ta'een konseptiin isaa dynamic web page develop gochuuf kan itti fayyadamnu jechuudha. Isa kana qabadhaa dynamic web page. Dynamic web page jechuun maal jechuudha? Web page jijjiiramu jechuudha. Fakkeenyaaf daataan nuti yoo galchinu kan daataawwan garaagaraa argachaa irraa deemnu jechuudha. Kun konseptii PHP salphisee yoo ilaallu jechuudha bal'inaan. PHP'n tooppikii guddaadha. Tooppikoota san keessaa baay'ee isaa gadi salphisnee wantoota beekuu qabnuu fi wantoota hojiif nu galchan laalla. PHP'n daataabeezii waliin communicate godha. Daataabeeziiwwan PHP keessatti fayyadamnu hedduu ta'uu danda'u. Rakkoon qabu jechuudha daataabeezii yookaan injiinota barbaannu fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf MySQL fayyadamuu dandeenya, Oracle fayyadamuu dandeenya, akkasuma SQL server illee fayyadamuu dandeenya. PostgreSQL illee SQLite illee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kun PHP waliin PHP'n daataabeezii irratti daataabeezii barbaannu kamiinuu walitti maknee hojjechuu dandeenya jechuudha. Kun walumaa galatti waa'ee daataabeezii fi PHP konseptii isaa akka qabattan kanan barbaadudha jechuudha. PHP jettu tunu text processor jechuudha. Hypertext processor. Dura histiriiwwan PHP keessatti maal akka fakkaatu PHP'n durii laaluu dandeessu. Isa san more keessa buunee karaa barbaadan argachuu dandeessu. Baay'inaan wantoonni asirratti ilaalu loojikiiwwan jiranii fi konseptoota beekuu qabnu laallaa jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti PHP keenya hojjechuudhaaf requirementiiin keenya tokko server jechuun maal jechuudha? Isa daataabeezii keenya connect irratti install gochuu dandeenyu kan front endii fi back endii waliin communicate nu godhu jechuudha. Walumaa galatti PHP'n back endiidha. Back endiidha. Open sourceidha. Script back end scripting languageidha. Open sourceidha. Cross platformidha. PHP'n jechuun walumaa galatti akkasuma immoo PHP fayyadamuun baay'ee salphaadha. Laangujoota kaawwan irraa PHP'n baay'ee salphaadha. Kanaaf kaarikulamii Itoophiyaatti web developmentii jedhamee yookaan web programming jedhamee karaa dhumaarratti yookaan mata duree boqonnaa dhumaarratti PHP'n itti dabalamaa jechuudha. Akkasuma content management warri kan akka WordPress, Joomla, Library fi kanneen biroo itti dabalamu. Kanaaf business loojikiin isaa baay'ee salphaa waan ta'eef jechuudha. PHP'n frameworkota hedduu qaba. Akka walumaa galaatti frameworkota naannoo frameworkii 16 qaba. Fakkeenyaaf Laravelin isaan keessaa leading frameworkidha. Coordinator, Symfony, Cake PHP, Free Cake Free, Y2 fi wantoonni Falcon baay'eetu jiru jechuudha. Isaan kunneen walitti dabalamanii PHP more kan addunyaa kana keessa bal'inaan hojii guddaa argamsiisu ta'anii jiru jechuudha. Kanaaf PHP yoo laallee gabaawwan garaagaraa keessa gallee iddoowwan developmentii garaagaraa keessa gallee hojii baay'ee hojjechuu dandeenya jechuudha PHPdhaan. Fakkeenyaaf kan akka Upwork irratti gallee PHP keenya piroojeektii professional yoo ta'an karaawwan garaagaraatiin doolaarra wantoota hojii keenya godhannee ittiin hojjechuu dandeenya. Akkasuma orgaanaayizeshinoota biyya keessa jiran irratti haala salphaa ta'een qaxaramnee yookaan mindeeffamnee hojii hojjechuu dandeenya. Plus yoo mindeeffamus baanne immoo ofii keenya hojii qulqulluu hojjennee gurgurree yookaan maallaqarraa argachuu dandeenya jechuudha PHP gaafa fayyadamnu. PHP'n waan baay'ee hojjeta. Yoo ilaaltan ERPwwan gurguddaa adda addaa
akka enterprise resource planning wan garagaraa siistimoota baay'ee babal'aa ta'an hedduu hojjechuu danda'a PHP jechuudha. Siistemni PHP dhaan hojjetamu baay'ee flexibiliidha, daayinaamikiidha. Akka barbaannutti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kun histiriiwwan PHP keessatti jiranidha. Akkasuma immoo koostiin PHPf diiveloopariif kaffalamu more guddaa hundaa ol exaggerates ta'uu baatu like diivelooparootuma kaawwaniin garaagarummaa kan hin qabnedha jechuudha. PHP diiveloopimentiin akkasuma immoo sappoortii isaa PHP sappoortii kan ittiin goonu karaan sappoortii isaa ittiin argannu tokko Stack Overflow irratti around percentii hedduu kan percentii 70-90 jala jiran baay'een isaanii PHP dhaaf deebii argachuu kan dandeenyu Stack Overflowdha. Error yoo mudate jechuudha. Barachuu yoo barbaanne immoo PHP'n soorsota hedduurraa kara barbaannuun diivelooparootaa fi warroota baay'ee professional ta'aniin kan qophaa'an tuulsota weebsaayitootaa fi dokumenteeshinoota hedduu argannee dubbisnee hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf yuutuubis yoo fayyadamne immoo chaanaalota garaagaraa chaanaalota weebsaayitii diiveloopinuu gochuu haala salphaa ta'een isteeppii guutuusaa kan nutti argisiisan jiru jechuudha. Isaan sanneen keessaa tokko kan akka Bootcampii akkasuma immoo W3 Schoolsii fi wantoonni baay'een isaanii argachuu dandeessu jechuudha. Weebsaayitii karaa salphaa ta'een PHP nu hubachiisanii jechuudha. Kanaaf PHP'n histiriinsaa yoo hagana dubbanne baay'ee isaa wantoota gurguddaattiin hojjennu yoo laalle karaa itti aanutti immoo PHP akkamittiin install goonaa PHP'n pre-requirementiin keenya maal akka ta'e PHP barachuudhaaf wanti pre-requirementii ta'ee nuyi hin dhoowwa jedhamee yaadamu kulleen jiru. Garuu akka pre-requirementiitti yookaan akka barumsa ka'uutti jalqaba irratti maal beekuu qabna? Waa'ee web programmingii beekuu qabna. Akkasuma immoo intarneetii daatabeezii communicationii akkamitti akka hojjechuu dandeenyu beekuu qabna. Isa kanaaf pre-requirement jedhee ani hin kaa'u. Sababni isaa maaliif pre-requirement gochuuf waan dirqama nu barbaachisu jennee keenya garuu dirqamaa miti har'a kaanee ittiin hojjechuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Kanaaf tuutoriyaaliin immoo isa kana konseptiiwwan haayilaaytii fi wantoota PHP keessatti beekuu qabnu erga laallee booda kan itti aanu immoo marsaa lammaffaa irratti maal laallaa PHP akkamittiin install goonaa PHP yeroo kam fayyadamnaa fi akkasuma wantoota barbaachisoo ta'anii fi beezik waan ta'an waliin laalla hanga walitti deebinutti nagaan turaa horaa bulaa deebanaa.